بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أبليوان كيا بقى نجاهن جراتني كابتن أما هجتات من دركني كابتي ورا دركا والآنا بديتي أقوم أرجتن كان قبلين سرارة تجون كوني ورا كابتي argata jechu warroonni argatan akkuma argitan buleedhan kunni warra argatame diddiimaan warra dhabame jechuudha. Qabxiin keessan guyyaa irraa haala kanaan isinii hojjetama jechuudha insha Allah ta'ala. Kanaafuu ka dhabdanillee diimaa arguudhaan beeytanii ka argattanillee bulee arguudhaan beeytan jechuudha. Amma qabxiidhan keessan ka argattan kana keessaa hunda isaatu walitti dammaree isinii hima. Suni akkamitti jennaaniin kunoo haala kanaan fakkeenyaaf 7 argatee inni kun ammoo tinuuyyuu meeqa argatee 9 argatee inni kunis meeqa argatee 8 argatee inni kunis meeqa argatee yoo jennee bismillahir rahmanir rahim 8 argatee qabxiin keessan haala bareedaan akkanatti isinii hojjetama jechuudha. Haala bareedaan isinii hojjetama, kompiitaraan isinii dalagama, akka mana barumsaatti isinii hojjetama. Waan argattanii fi waan dhabdanillee asumatti ilaallataatiin deemtan jechuu baarakallahu fiikum. Kanaaf warri dhabdan diimaa irratti arguudhaan beeytanii ka argattan ammoo bulee irratti arguudhaan haga argattan beeytanii kuni qabxii keessan guyyaa har'aa isin argattan jechuudha. Fakkeenyaaf warri tokkoffaa bahee qabxiin isaanii ol fuudhama. Warri tokkoffaa bahee qabxiin isaanii ol fuudhama jechuudha. Nama 2 ka lammaffaa bahes akkasumatti ol fuudhama qabxiin isaanii, ka sadaffaa baheellee akkasumatti ol fuudhama. Fakkeenyaaf warri tokkoffaa bahee nama 2 tahuu arganne, kan lammaffaa bahee nama 2 tahuu nama 3 tahuu arganne jirra. Kan sadaffaa bahee nama tokko warroonni kuni warroota qabxii gurguddaa fidan jechuudha. Warroota kana keessaa nama 6 kana wal dorgomsiisnee ixaa qabnee fi yookaan qubeedhaan laallee addaan baafna. Inshallah qabxiin keessan kana fakkaata. Sagantaa itti aanutti haga walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Jajjabaadhaatii qo'adhaa isiniin jedha. Baay'ee galatooma obboleeyyan islaamaa. Tole kaa kana maali kun jennaan warra qabxii isaanii fidan hunda isaaniitu bakka tokkotti walitti qabnee maqaa isaanii barreessine jechuudha. Haala kanaan geeffamaa galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Jazakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته وتحياته. قالوا لك دي بنا نجحت.
galatoma isinin jedha amma gara badhaasa deemna badhaasa isini qophaahetti deemna inshaallah erga maqoonni warra hirmaatee kana tahee tartiiba isaatiin kennee jenne tokkoffaa irratti namni badhaasa fudhatu saadaa tokkoffaadha lakkoofsi isii 6188 kan jedhamu qophii guyyaa irraa keessatti tokkoffaa bahuudhaan badhaasa fudhatta badhaasa fudhachuudhaaf gara badhaasa asrihaadhu siin jedha okay yoo na dhageette sa'aadaa 6188 badhaasa fudhachuudhaaf gara badhaasa kootu siin jedha lammaffaa bahuudhaan akkasuma tokkoffaa bahuudhaan erga sa'aadaan fudhattee akkasuma ifii wajjii wal darrabdee yookaan wal akkasuma ammas qabxii 9 fiduudhaan tokkoffaa kabaate aziizaa 2248 lakkoofsi dhumaa gara badhaasaa kootu siin jenna ammas qabxii 8 fiduudhaan lammaffaa kabaate bileettii teennaa samiiraa 1584 gara badhaasaa kootu siin jenna itti aansee qabxii 8 fiduudhaan ammas Zainabaa 699 gara badhaasaa kootu siin jenna ka itti aanu badhaasa dhumaa kan fudhatu sadaffaa bahuudhaan obboleettii keenya Faaxumaan 7150 lakkoofsi sadaffaa bahuudhaan gara badhaasaa kootu siin jenna baarakallahu fiikum haala kanaan xumuramaa warri kana gadi haftan warra xalayaan teessan duubatti haftee dhuftee gaafa birootiif yookaan dhufuudhaaf yaala amma gara badhaasa hiruudhaa deemna warroonni nuti maqaa dhooyne kunniin koottaatii badhaasa keessan fudhadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.